gurgurachuu mee jira osoo na ciniinuu jechuudha. So anaatu miidhame wallahi laazim kun ammallee itti baratee na ciniinee osoo irraan bareedi baay'isawii irraan bareedi na ciniinee. Absii. Qoy isin deebi'a buta. Targetani miran ciniine. Kamera. Baay'ee deesee dhuftanii gaafarti yaage. Maraafu baga gammadanii aduwwiin teessan illee baga afaan qaqqabattee warri gammadan ammoo baga gammadanii jiruun teessan tan waliin dhumtan haga dhumaatis isin haa taatu gammachuu malee gaddi isin argini. Amiin. Ilmaan diini rabbi isin keessaa baasuu ilmaan walaallee maqaa akka asli jedhu Kadir Mawaali jedhanii waanii wallaalle garuu. Khalid. Khalid. Isa jeebar Kadir kadda Kadir ka. Naati itti baasa inshallah gaafa. Thank you. Assalamu alaikum arusota Kenya. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Masha anta inchululuitani akka ulee sheeku sen inchululuitani wallahi masha Allah. Ani moo isitti luluqe. Anta makini total injijiramte masha Allah anta dhumatte choomina. Masha Allah wallahi maanguddicha geessanii riba malee bulchitanii bar. Inaafan. Sibicha miti siisa wanni kun numa garramiti daariin akkana nama godhan ammatti yaana akkam. Wanni Rabbiif galata galche ummata surree mataa baafadha jedhe takkitti isiin dhabee beeta alhamdulillah ummata uffeef xeellaa Rabbi irraa yaase bar ammaaltu galcheen jedhaa bar isan baga wal agartanii baga wal geettanii gammachuu tana hanga dhumaatitti addunyaa irratti miti haga jannataatitti walitti sana haa dhaabu. Haasidummaa keessan hin qabnu warri gammaddanis baga gammaddanii. Amiin baga lumaan gamman. Warri gubattanis baga gubattanii. Nuti ifaajeen kenna lafatti hin buune makishaalleen baga gammadde maki. Akkaan argutti gurbaa kana silkiillee nu jalaa fuudhutti hin jiru gabroonfataa jirta moo maayinni wanni isaan hin galle bar. Maayi. Iyaan bilbilaa na jalaa fuudhutti deeman duraan bilbileeti miti diqqaa barreesse jennaan na xibii godhe jennaan na deebisa. Coomina maaltu jira rakkoo jira. Jaalaniin gaggabsaa jiramcha. Sitti marakkoo keessaa si'imu. Mee keessaan na dubbisi. Oraa iluu galchi miira keessaa bainaan jedhaa bara. Iluu galchi modeetara naa kenni iluu galchi. Neeteen. Kunooti hin jira. Iluu koo galchi modeetara naa kenni anatti harkisaa arguu jira kunoo. Galeera Isaaq okay. Isaaq gale. Sambana baga gammaddan. Baga lumaan gamman isiisoo kenna. Wallahi waan hedduu nama gammachiisa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf. Akkam jirtan kongiraa aruustichaa fi aruusistii baga guyyaa kana rabbi isin gahe maashaallah tabaarakallah congratulations. Warra Afraan qalloo kun duraa guurrate iluun kun of laaworii darbu jira makii Joomina jajjaba wallahi laazim maashaallah. Ibsishaa baga gammadde maakii baga gammaddan. Saaqoo galatoo. Kongiraa. Iluun karaa jira. Karaa jira kunoo seenaa jira seensiseen. Iyyo neetworkii isaa baana karaa jira saniif neetworkiin digase. Aboo Viivoo mucaa himatti mucayoon inni himatti ibsishaa ciniinaa dhagettee himatte. Anta ciniinaa anuu wayita lama argee bara mucaan baga galee ciniinaa. Ciniinaa dhagette. Joomina foon diimaa biyyatti nyaanne. Foon diimaa biyyatti nyaanne ibsishaa galte san. Waadaa foon diimaa irra fakkaatti san. Abbo qilikili galchi warra soddaallee galchiree nu komatanii ati mata baalee bichaa ol guurrattee maal jechuu kan keetti. Maa kunoo keessuma jira dhiyeera kottaa seenaadhiin. Jirra warri soddaa kunoo. Eewwa iluu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wala alakam. Ati gurbaa maamana basaabbatta koo ijoollee akka hin taane haasofsiisaa jirta mana rabbashu. Maal goone iluu kenna. Dalga oofaa jirta. Akkamii uummata? Maali?
Orang musyurah gafan nasi dan tate zani orang walfuda gafan nasi lesa dem tani futa ni herum tani sana muajji na step tani baga gammad de maki te na shubuti te na welcome to Bali sinjana baga ganda warra sofu marruf abbi warra gara tikire ra to lafa wal kanna Isin kana booda kennaa mire inu. ma gara tayenu tenna duru tennu Jechuun abbiyyoo himattee kana booda hin jiru gara biraa himatuun bar. Qututtirii kenna jala jirti. oromo ya tana mamra di tagalla Sun akka waliigalaatitti qabeenyummaadhaan teenya. sana ma tenna sana be kamma na akka oromootti oromummattuu himachuu mirga qabdi keessatti kennuma isa warra soddaati jechuu barbaade maralleen fudhatanii mara hima achillee ni matti Alaa kulli albaga gammaddanii shaashaanuu jedhaa umrii waliin dheeradhaa. Isalii bilbila keessaan ibsishaa booda itti baatan inshallah. Ayyee mangisti ayyee taate. Ammallee inti asuuti. Wayye mushurraa hedduu biran taa'anii ka gammada yeroo gaarii dabarsaa injooyi godhaa laayifii bareeda rabbi isinii haa godhu du'aa isinii goona hedduu nu gammachiiftanii dhugaa waan akka qaldiitti qoosaatti namni eegaa ture sapiraayiz addunyaa gootanii guyyaa iidaatiin jireenyi keessan yoomuu iida isinii haa taatu gammadaa jiraadhaa isin jaalannaa yeroo gaarii qabaadhaa. Ayyee tole taate. Okay, Maki ibsa nagana jiradha famin dunu isini wajji bonti isin wajji jirti isin ra gammanne jira alhamdulillah baga rabbin guya nu gara sise wal bidatti mana ama khenya nuti akasina jiradha nama galchoo fata sakalcha fata jashi gadimbo Ayyee romiya galata. ena Maki ibsa sitti mana jabesi kurba khay Ageet. ayna git والمطي من سنقولي إن شاء الله. إيش تقولي؟ وين لا أبونا أبودي دي من أبوس. نقدر بماكي. أيه. Kostaaniti. Si bakka shaashan baay'eedha bakka isinitti haa tolu. أيه. Ibsichoo Wayye. bakka akkasin dabbarre kaa shaayed Ayyee mangisti abshir si yaalchisin. taate. Makkush نعم. sagalee nuti ajaa'ibaati. Fataayidha maraafoo isinitti haa tolu. Sagaleen ajaa'ibaati fataa jalii waraana. والله مجال سايبة كيف. Umsa akkasi isinitti haadhanu fataa jedhaa baay'ee isinii gammanne harri waliin filadhaa lamataa ciisaa saddeettaa ka'a ijoolleen haa baay'attu maaliif lama isiniin galan jechuu barbaade yeroo takka geessu wayyo Wayye dhugaa keeti. akkas yoo qaatoomina wal argina. Taate ishee biroo kiyya abshir. Ayyoo.